Jirra jirtu ilmaan Oromoo akkam jirtan nagaa qabdanii fayyaa keessanii bakka jirtan hundatti addunyaa mararratti nagaa qabdanii baga jiraatanii waliin jenna. Egaa gadda yeroo tanatti ilmaan Oromoo kan addunyaa hundarra jiran gadda guddaa keessa akka jiran beekamaadha. Biyya alaaf biyya keessaas hundi kennaa gaddarra jira jechuudha. Ilmaan Oromoo kan Yamanitti wareegaman jechuudha. Kanaaf maatii fi firoottan isaanii hundaaf akkasumas ilmaan Oromoo addunyaa irra jiran hundaaf jajjabinaa fi sabri rabbi nuuf haa kennu isiniin jedha jechuudha. Taanitti mootu wareegamtoota ta'eennaafis rabbiin jannata isaaniif haa kennu. Gaddi kuni gaddi baay'ee laphee nama cabsuudha. Gaddi ilmaan Oromoo lafee cabseedha. Kanaaf wanti akkana nu qunnamee hin beeku jechuudha. Waan baay'ee ilmaan Oromoo hunda keenya hamilee nu cabseedha. Kanaaf gaddi kuni nu hundatti gale waan ta'eef rabbi jajjabina nuuf haa kennu isiniin jedha. Tanuma kaanitti mootu mee ilmaan Oromoo waan tokko qabadhee isiniif dhufa isiniin jedhee jira barnoota wayii qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Kanaaf mee waan tokko isin agarsiisuuf hin dhufe waan kana mee maali jettanii warra gaafattaniif waan tana isin barsiisuuf dhufe akkuma waadaa isiniif galetti jechuudha. TV boxii qabadhee isiniif dhufe mee waan tana akkamitti itti fayyadamuu dandeenya ka jedhu mee haala isii itti fayyadaman isii isin agarsiisuuf dhufe jechuudha. Isiin tuni TV box jedhamti. TV boxi 4K jedhamti. Akkasuma immoo R69 dha. Kanaaf GB RAM 2 GB 16. Isiin tuni Android TV box jedhamti. Android TV boxin tuni waan ajaa'ibaati. Hojii ajaa'ibaa kana qabdi jechuudha. Android mobaayilii keenya irratti fayyadamu. Bifa haala mobaayilii keenya sooftiweerii mobaayilii keenya irratti itti fayyadamnu TV irratti itti fayyadamuu dandeenya haala salphaa ta'een jechuudha. Gatii salphaa ta'een binnee irratti fayyadamuu dandeenya. Akkasuma immoo kompiitara irratti mataa kompiitaraa ka gubbaa moonitarii jechuudha. Isa irrattis CPU jalaa dhiifnee moonitarii gubbaa qofa irratti illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haala salphaa ta'een jechuudha. Kanaaf isiin tuni baay'ee waan qulqullina baay'ee ajaa'ibaa kana qabdi. Kompiitara caalaa qulqullina ajaa'ibaa kana qabdi. Bifuma qulqullinni isaa jechuudha kwaalitiin isaa akkuma mobaayila irratti mul'atutti jechuudha. Asirrattis qulqullina ajaa'ibaa kana mul'ata jechuudha. Bifa ajaa'ibaan akkasuma immoo waan mobaayila irratti fayyadamnu wantoota Androidii mobaayila irratti fayyadamnu walaa geemii ta'ee hundi isaa Play Store gaalaarii waan silaamu Androidii irratti fayyadamnu hunda asirratti fayyadamuu dandeenya. Akka ajaa'ibaa kana itti fayyadamuu dandeenya. Bifa ajaa'ibaatiin san qulqullinis viidiyoonis wanti hundi isaa wala Facebook wala hunda isaa akka ajaa'iba fayyadamuu dandeenya. Kanaaf jechuudha mee akkamitti itti fayyadamuu dandeenya? Akkamitti moonitarii irratti fayyadamuu dandeenya? Akkamitti immoo TV irratti televiziyoona smartii warri manaa qabdan jechuudha. Mee akkamitti irra dalaguu dandeetti ka jedhu mee waliin ilaalla jechuudha. Akkamitti akka itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf warri manaa televiziyoona smartii qabdan isin dabarte waan ajaa'ibaati. Warri itti fayyadamte duraan itti fayyadamtanii beektan waan isiniif haaraa ta'e qabu. Kanaaf irratti dabalata wanti irraa argatte yoo jiraate asuma keessa irratti dabalatanii taanitti mootu warri hin argin waan ajaa'ibaati itti fayyadamaati ilaala mee isin agarsiisaa na hordofa akka ajaa'ibaa kanatti isin agarsiisa takkaan isin agarsiisa. Kanaaf waan gaarii waan ajaa'ibaa yoo ta'e dabalataan immoo yeroo biraa mootu waan biraa qabadhee isin dhufa. Ammaaf mee waan kana akkaataa isii itti connect wal goosifnu akkasuma immoo qulqullina viidiyoo isaa akkasuma waan sila haala sila tartiiba isa barbaachisu hundaan isin agarsiisa na hordofaan isiniin jedha. Kunoo isin tana maaltu isii keessa jira ka jedhu mee walumaan ilaalla waan hundaa walumaan ilaalla jechuudha. Kunoo isin tana R69 jedhamti. R69 dha. Akkasii isii tana qofa osoo hin taane kan jiru baay'eedha. Warri itti fayyadamee beeku ni beeka. Katanaa olitis ni jira. Hedduu jira. Akkasuma wanti isaan wal caalan istaandardiin isaanii jechuudha. Raamii isaanii akkasumas GB isaaniitiin gatiin isaanii ol dabala jechuudha. Gatiin isaa kakanaa olitis ni jira. Kakanaan geennis ni jira jechuudha. Kanaaf tuni jiddu galeettiidha. Raamii 2 GB 16 jechuudha. Kanaaf jiddu galeetti Android jabduudha jechuudha. Baay'ee tokko kwaalitiin isii waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee namatti toludha. Kanaaf mee dafee itti qabsiisee wal qabsiisee connect godhee isin agarsiisaa sirriitti na hordofa jechuudha. Egaa waan tanaaf maaltu isii barbaachisa amma? Kan isii barbaachisu keessaa tokkoffaatti keebilii kana. Keebiliin kuni kan moonitarii kompiitaraati. Kompiitara moonitarii irraa CPU tti ka dabarsu jechuudha. CPU irraa moonitarii tti ka dabarsu jechuudha.
keebilii kompiitaraa guutumatti jechuudha. Kanaaf inni kun isa kanaaf wal qabatte jechuudha. TV irratti yeroo qabattu isaa wal qabata VGA. Itti aansee immoo boksii VGA tu jira. Boksii VGA isii tana ni bitamti bakka hundaan ni jirti dunkaanuma hundaan ni jirti jechuudha. Mana elektirooniksii itti gurguramu hundattuu argachuu ni dandeessu jechuudha. Isii tana isiin tuni konvertariidha. Konvertariin tuni qulqullina sadarkaa iskiriinii kanarraa jechuudha. Iskiriinii kana sadarkaa moobaayilaatiin qulqulluu goote jechuudha. Bareechee konverti goote jechuudha. Kanaaf isiin tun jiraachuun isii laazimiidha jechuudha. Kunis jiraachuun isii jechuudha. Kanaaf mee akkamitti wal qabatte ka jedhu na ilaalame sirriitti jechuudha. Inni kuni haada kana namoonni beekaa. Kuni beekamaadha jechuudha. Kuni kompiitarri hundinuu akka buni beekta jechuudha. Kanaaf isa kana inni kuni isa kana maal wal qabsiifna? Isii tana wal qabsiifna jechuudha. Kana ilaalaa dubartii tana. Isii tanaa fi isii tana wal qabsiifna jechuudha ilaalaa. Akka itti ani wal qabsiisu kana ilaalaa sirriitti ilaalaa. Egaa isii tanni wal qabsiise. Tuni fiinxisii USB dha kuni. Tuni boksiin konvertariin immoo waan tana kun immoo VGA keebiliidha. Keebilii kompiitaraati jechuudha. Kanaaf inni kun gama kompiitara wanti deemu hin jiru. Monitarii bira wanti isa geessu hin jiru jechuudha. Wanti bira CPU bira wanti isa geessu hin jiru. Qaxxitaa monitarii qofa irratti illee ni dalaga. Akkasuma immoo televiziyoona irratti dalaga. Amma televiziyoona irratti akkamitti akka dalagu walumaan ilaalame. Egaa na hordofaa. Amma egaa isii tana ilaala. Ina agartanii hundumaan ni fudhatte jechuudha. Kanaaf akkanatti wal qabsiise jechuudha isii tana jechuudha. Egaa kuni chaarjera isiiti. Chaarjera qabsiisii mataan isii chaarjera fudhatte jechuudha. Kanaaf chaarjera isii irratti connect goona. Kunoo chaarjera akkuma USB fudhattuun chaarjera mataa isii fudhatte jechuudha kunoo. Ilaala chaarjeras fudhatte jirti amma. Kanaaf isa kana inni kuni amma egaa amma wanti goonu isii tana jechuudha. Isii tana haada isaa kana ka chaarjeraa kan amma suuqa kana asitti suuqna jechuudha. Adapteri irratti chaarjer irratti suuqna jechuudha. Egaa chaarjer suuqee kunoo iftee jirti jechuudha. Iftee jirti jechuudha. Kanaaf mee amma kompiitara irratti suuqa jechuudha. Amma televiziyoona irratti jechuudha. Kanaaf warri televiziyoona filaatii smartii ammaa kan jechuudha. Mana qabdan waan kanaan walitti osoo fayyadamtanii interneetas haala salphaa ta'een haala kompiitaraatiin ala gatii moobaayilaa irratti fayyadamnuun haala salphaadha. Gatii moobaayilaa irratti android moobaayilaa waan ta'eef hanga silaa taarifa moobaayilaa nyaata jechuudha. Waan guddaa gatii inni fudhatu hin jiru. Televiziyoona guddaa kanarratti akka kompiitaraatti itti fayyadamaa gatii moobaayilaa itti fayyadamtu sim kaardii itti fayyadamtuun asirra itti fayyadamuu dandeetta haala salphaa ta'een jechuudha. Kanaaf mee amma itti qabsiisaa jira. Kun haanni kun amma kana hundaa xumuree jira jechuudha. Gama kanaan xumuree jira. Amma isa kana duuban bakka VGA bakka jettu bakka silaa USB duubarraa VGA isaa bakka kompiitara silaa suuqan san mee TV kanarratti amma duuban itti suuqee isin agarsiisa jechuudha. Gama duubatti irraa. Egaa kunoo akkuma argaa jirtan kana sooftiweerri isaa haala kanaan dhufaa itti suuqee jira jechuudha. Gama duubatiin connect godhee jira. Kanaaf mee amma viidiyoos akkasuma Facebook fi sooftiweeriiwwan isarra jiru kun guutumaan guututtuu haala kamiin dalaguu danda'a qulqullinni isaa akkam kan jedhu mee walumaan ilaalla jechuudha. Baay'ee tokko waan nama ajaa'ibsiisuudha. Kanaaf jechuudha mee kunoo haala kanaan dhufa. Egaa ilaala sooftiweeriiwwan isaa waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu bareedaa. Akkasumas mee Facebook fi YouTubeis ni ilaalla jechuudha.
haala argaa jirtan kanaan waan ajaa'ibaati qulqullinni isaa nama ajaa'ibsiisee jechuudha. Baay'ee tokko waan bareedaa ta'e jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'e tokkotti kompiitaraa fi televiziyoona mana qabnu TV keenya irratti jechuudha. Haala kanaan fayyadamuun sooftiweerii mobaayilaatiin akkatti fayyadamuun iskiriinii guddaa kanarra fayyadamuun waan baay'ee ajaa'ibaadha. Kanaaf waan nama ajaa'ibsiisu kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanaaf egaa xumuree jira. Hojiin isaa kana fakkaata. Waan baay'ee ajaa'ibaati. Kanaaf kompiitara keenya irratti ta'ee televiziyoona mana qabnu irratti haala salphaa ta'een fayyadamuu dandeenya. Kanaaf egaa xumuree jira. Kaan ittiin mootu hanga hojii biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf taatanii subscribe fi like akkasumas share godhaa. Yaada keessan immoo komentii jalatti nuuf kennaa isiniin jedha. Galatoomaa.